هاي للي هاي إبراهيم ساعات برنوت هفديم توانين بيخوفين برا سد فيسي بجرا إيه زانكو زا برنوت تسير تنافنا سد بجرا دماغي سنة كم ناقوتي دماغي خم هاي دماغي خم نانجا تاتا مندرو هاسونين تري سنبرد بيجرو دمتي بليس اللي لي كنا نجي عنا مدلقتو نما على منقبو نما بجيتي يا سوتشي يفيز دندي سلي دندي ودندي توكو كمتي أنسين بيخا كده لقيتو جلهم خير الجبادو أنكايوت يبكان قال مانجو ملي وأنا كنا حسين برباد اللي بليس ما عرفنا ندقين ما عرفنا فينو بنركنا خن ما عرفت تمول لنا تاني نتجروخن سيمي وبلي سخية ذا كان عم برتشوك أفهم فادا جالل لا فيك برنوت ولتي ونفد نجرو إبرو ميلا خينا جلاجك أبي ميلا خيا متي مرخص جل دي مجر أونيتية سنت أونيتية خيس نجرتها أونيتي ثناس دلقا هايلو سام برنوت أنا جيسي أبو أدوني لاسي أولسين ده خمسة دشين هو دعاءني دام فان تحدث يا جاي أبو أبيله بويدو هاي نياتان لنا خاي جمال مشان هذا في سنجاني في فوق وكمان هذا في سين سرابنا خدت خدت كتنا رابني أتي دي لما يسجرتاتي إبرو نكمل إبرو إيه مال سنجاو إبرو خاني بيتامي ما هجنوتي سجالة ما هنجنينتي أنت لا ناسوا كنا نفدوا أنا تيملي سلاجيلي توبا دي خلاص يقدر تجين سياقر السطر هاي ميقاتي تقول لي استنى كيفهم كلاسين غوتو فريندي قبدي أنا رايل لي إيجاليتي هاي أتمنى جايو قبض مال قبض جيلي أنكايو قدام قبض برنوت هي بردي بكانغون برباد أي برا تنجرون تسنونه برا نجنة دفتر أخباري في دهان دفنو جال لافران براتين دكا ولو درت هاي ليجت وأنا كنا هسا ننكي بورصة خي شو قبض مرة نما دلقتو نما واون دخسي دندي سيغوتو دندو ديريا كنا دبا ميجراتي تنافيا جيلتي يتبي كدوي أنا ما برنوت الجرو أما جال لاف يرون قب جيلي سما كنا جتو غيرون سدبرتي إبرون دبنا الله تيسران فورينا سيمتين جرا أسوق خيرو أنت خدت خان الراجل ده برسيستم سنتي جرتي برتشون قب ऐसा खाते हो بنان غير فان جبل دلقا ماكينة لما قنا سي كده دفتين دليت دفي خطو
dhuftu. Ammaan dhugee dhufaan jee bar. Uggaa dhuftu buna achumaan teekaawee naa godhi fidi. Buna teekaawee. Buna moo? Qoonqoo seetee moo? Pasta jira, kaywati jira, misto jira, anida jira. Ala kula hundinuu ni jira. Laki amma buna zebra lamanuufit. Dhiifama biroo keenya buna eetee na fakkaata. Yaaboo kadeemuu hundi bunuma naa feera. Ani fiifuu ammaan irrii bakka beelaan na jira. Maal jettee duuba? Faxara nyaanne dhiifama naa gotee yoo buna dura waan naa buuste hedduu na tola. Maal rakkoo qabaree akkas taatu jedhu. Zaali daawwisi fidu. Bareedaa jira laal qabaan hundaa jira. Inni taa waanuma nyaatu takka. Okay, yeah. Ana amma buna naafit. Sittole kam go? Sittole alaan sittole. Yaaboo namaa akka kiyyaati yoo si toleete akka keetii kana mee raahaa jiru kana mee maal jenna mee? Fuutan jaarisi. Anumoo. Anumoo. Haa ilmaan meeqaan geessu hoo? Wayi biroo wallahi osoon barnoota irra jiruutiin jarjaraan dogongora guddaadhaan barnoota kiyya gargar muree nin fuudhaa jee guyyaa keessa lafaa ka'eetumaan waan fuudha jaan kana seene. Aruusa godhadhee kabajaan torbaan takka booda aruus baharatti gargar bahuu keenya ni yaadadha. Haay amma wajjin jirtan jechuudha. Wajjin jirru maal jeetiin siima gaafa gargar deemnu aruus baha keenya irratti duuda si ni yaadadha malee waa takka dubbiin sunuu akka manaa mana fakkaatu wanni irraa yaadadu takka illee hin jiru wallahi. Barnoota murteetti kara fuudhaa seettee guduraas. Nuti lameen waliifis hin taane barnootaafis hin taane maal jee akkaan siimuun beeku. Siistariin tata kakkamii jirti? Dhiyoo kana dubbisuu barbaadeetiin akkama xiqqoo ni bobboontiisa. Nama jaalatu qabdiisa? Maal? Jaalallee obboleettiin deemu. Obboleettiin deemu jaalalaaf jinnaan qoteen isii cabsaa meen. Qoteen isii cabsaa obboleettii xiyyan. Kan isii jala deemee akkana isii ilaale. Hin beekneefan nam takka dhiirri kan takana nam takka isii ilaalu. Bisuuf yaalii godheetti abbuun isii wajjin haasa'ee waan jiru xiqqoo. Atumatti moo? Fuulaa sirraan kanneen akkuma takka natti ulfaate jechuudha. Yaa biroo keenya kun haaluma obboleettii xiyyaati. Obboleettiin xiyya ganama mana qaraatii sa'a boodaa laayibirarii galgala daftara sii malee waan akkanaa quban qabdu. Dhiirri abbaa fedhe yoo akkana si tuqe gara galtee ilaalin jee ana kagorsee erge. Kanaaf amala obboleettii xiyyaa waan taateef jecha ati immoo garuu dhibboota ijoo hin qabdu.
waa'ee obboleettiitii yaa responsibilitii guutuu anaa fudhate. Anarra dhiisi waan isii. Ayyee. Adeera keenya tokko jira. Habiyyaalaa jiru. Baatii 3-4 irraa guutuu kanuu yaadata. Ayyee. Innin dubbii tana keessa dhimma kana keessa waan isan galchineef jecha hin sodaatin kanatti responsibilitii anaa fudhata. Adeera alaa qabda jechuudha. Akkamitti quba qabaatu? Wallahi nu quba qaballee hin jiru, nu quba qabaas hin jiru. Akkuma fedhe inni baatii 6 baatii 5 guutuu akka nuuf dawwala. Ogaa nu dawwale doolaara qarshii 100 kichaa inni ergusan. Gaani meeta jimaa kan yibiran dabru. Tasgabboytee ilili. Garuu maaliin ta'e? Hai maan taatee takkaa akkanatti si arkeen beeku. Si dhukkubeeru. Waan beekni laabu. Hai maali naafuu kaan geeleeteetii miti rakkoo jira. Olleenuu akka fakkaatutti ganama osoo faxara nyaatiin hin dhufe. Kanaaf dachii naan marte. Hai faxara nyaanne. Maanaani minaay mana keenya wajjin nyaannaa bar silaanaa himte. Akkana godha jeetii waa nyaanneeti. Waan si dararuun barbaanneef. Hai kun bar dararaan jaamu bar geeleedhaami geelee jechuun bar obbaleettidha. Akkamittiin ati na dararta akkana jettee akkamii yaaddaati. Yoo akkana taatee bara haala kanaan barachuu akkamitti dandeessu barachuu hin dandeessu bar. Amma bas haala kanaan waan barachuu hin dandeenyeef barsiisaa irraa hayyimaan siif fudhadhaati kara manaa galtaayaa. Barnoota baayoloojii hamaayyii kana baradheetiin deema. Hai no akkanatti maa barachuu hin dandeessu akkam taatee baratta. Anaatu siif hima waan baranne boru. Bakka amma hayyama barsiisaa biraa siif fudhaati galiitti qoonqoo nyaadhu. Akkasitti irra jiraansaa hedduu amma ni jira. Hello. Timma kiyya san daqiiqaa shan keessatti akkasitti ballama naagalteettu akkam goote? Daqiiqaa 5 keessatti akkan si fixu waada si galeetiin ture garuu naan mijjooyin. Akkamitti? Arraan taneessoo josuma naasoo jiru lafa nu biraa dhufte. Jiru kubee maal taate? Faxara nyaanneen sahaa gisee manaa dhuftu sanumaaf kuftee na fakkaata harkaan. Oh my god. Hayyama barsiisaa irraa fudhadheetiin karaa manaa galchee jira. Amma tu mana jirti jechuudha? Raajiin deemuu dandeessaa mana wajjin deemnaa? Bakka hojii riyyaatiin jiraana koota jechuun wajjin deemnaa? Tole ni dhufaan eegi. Yaa isin eegagga. Aayee. Reefuun tanaas obboleessiitii wajjin hin ture. Obboleessi ammoo akka nama isaan gargaaruu hin qabne natti himee ture. Yaa hoo jara kana gargaarsa isaan barbaachisan fakkaata. Mucayyoon tuni barnoota jabduudha. Iyyoon isii gargaare maal qaba? Barnoota isii akka murreef isii gargaaruun qaba. Saatan mana barnoota irraa galu maali? Mana barnoota irraa ayyama fardii kun.
wanni mana barnootaa dhaqxuuf maali? Hayyama fudhatee wanni galtuuf maali? Kau ada pemeti berarti Afro tayang berarti. Maal taate? Kenapa peternakan ini? Jodoh jadi terkait. Dachi shirsiin jee. Ganaa dachiin 77 taati. Faxara nyaanne. Jiruu akkanaa kana keessa deddeebiin ati qollee qofa siin jettu siloo qofa ciisume. Kanti naan jettu duuba. Ibroon beekan? Ibroo nama if danda'e nama kabajaa qabu nama nuufillee ta'e atiifillee ta'e jiruu akkanaa isaan baasuu danda'ullee. Kanaaf Ibroo nuuf heerumta. Anis jiruu akkanaa sagagaalaa kan raaniin baha. Atis bakka deemtu beelaa fi kanaan fufuun hin jiru nurraa hafaa jechuudha. Maaliif Ibroo bira deeqee turte? An jiruu teenyaa fi yaadee malee Ibroo gorsa Ibrootii fudhachuu gabbee. An barnoota fayyadisee waan akkanaa kasin maal? Akkanatti heerumta. Anatti jabaa saasatan. Dhageessaami an kaayyoon tiyya barnoota waan akkanaa kasin seenu du'ee badullee. Arraas boruus ni heerumta ni heerumta. Hineeru. Itti laana jala afaan beeksata. Siime laalan gadda afaa. Harki xiyya duubee samoo siimeen. Ital waan bobboochuu kana diisiitii mee daddafii bishaan nafiti. Yaa Rabbi ablanaa jimaa kanurraa kamirkaanaa miqqanyaa sharranyaa yaa Rabbi chinarraa qabi. Jimaa kanallee afaan kaa'achuu hin dandeenyu. Ajaa'iba bar. Oh, Ibro Abbaaqa. Bro. Aboo. Nagayami. Sodaa si jaalataa kootaay. Anaa jimaara gataa odee bulufte. Aboo deesi. Nagaya fayyaadha. Akami. Nagaa. Ibroo keenya gaanuma jira fayyaadha bar. Akam arree isaa kana dhuftisa. Ahoo kanumatti nasbee. Ahoo arra dhiisi gaa du'aa idiyaate. Duruu jimaara gateese. Ibroo keenya jimaan kun nafar jilaani beeta. Maali xiqqoo ililoo ijoollee aarsanisa? Boo mitiyyoo dardarummaa itti keessa fakkaatti. Akkanumatti afaan jala deddeeffatti saniin barlooleen amma wal seenee. Mee waa hundaafuu yaamiin wayin dubbanna. Isii wajji qa. Ililli. Ital ililli. Keessumaa mana jiraami. Hai Ibroon osoo mana jiru ati haala teessa? Ililli isa aarseen? Lakki maatiin. Beektaa gaa ililli nama barnoota jaalatu barattuu cimtuudha. Nama kaayoo qabu kanaafuu fuulduraafis itti fuftee akkasiin barattu hanga yuunivarsiitii seentee yuunivarsiitiirraa eebbifamtee baatu akkatti isii cinaa dhaabbadhee barsiisuudhaaf duuda bal'aan qabaa kanaafuu fedhiin jaalalaa kaniin amma duraa ittiin wal dubbachaa turre sana irratti haasawaa ture. Amma booda gaafa isii keessaa dhufu waan eebbifamtee gaafa sadarkaa san geessee achirraa baate naa ta'uu ni dandeessa. San hamma isii keessaa dhufuutti eegaa jechuudha. Hanqaan yuunivarsiitii seenee eebbifamee bahuutti akkatti kana gargaartu yoo taate galata ta'e akkaan itti eebbisuu ta'e. Mati kaayyoon isii guddaan wanni itti reefulee wal jeequ jirru waa'ee barnootaa kanarratti. Kanaaf michoon kaayyoo dheeraa qabdi barnootaaf booda isii deemsisu waan jiru natti hin fakkaatu. Kanaaf barnoota isii ati hanqa isiin fiixaan baasutti cinaa dhaabbachuu kee Ibroo keenya hedduu galatoomni siin jaa. Isii bira kutee atuu barnoota kee bakkatti murteerraa eegaltee amma yeroo ni qabdaa yeroo ammaatirraa eegaltee akkis yeroo ta'e dabarre waan hunda waan dabre dhiiftee deebitee ammaan tana fuula kee karaa barnootaa deebistee akkanii fi baratu atuu kanaa si barsiisuuf akillee deeggarsaaf gargaarsa si godhuudhaaf qophiidha. Maal akkaan si deebisu hin beeku. Hedduu ati jechuun nama guddaadha. Hedduu nama kabajamuu qabu takka. Obboleettii xiyyeeta kaayyoo guddoo qabdu san. Arraan tana kaayyoo isii galmaan gahuudhaaf aaddii seentee
dhugumatti gaa obboleetii beekutti anaaf illee qawaada yoo kana sin taane ibroo keenya kama kan sin joon beeku hedduu galatoomi umara ko gabtay ibroo keenya hedduu galatoomi umara ko gab ililii keenya gaa anis reefu badii guddaa kan balleessaniin beeka garuu fedhii barnootaa keetirraas akkaan ajjadhaniin beeka haaruma yeroo nu godhe malee waa jaaladheetiin miti kanaaf anis barnoota keenya akka itti fufnuu fi ati qabxii eegalte sana akka galmaan geessu aaddiin irra nu seenamee jira. Kanaafuu obboleessi badii reefuu balleesse dhiifama guddaa naa godhi. Amma boodallee cinaa dhaabbadhee waan hunda waan ati feetu hunda akkaan sii godhu aaddiin si seena ati barnoota keetirraa eeggooda jira. Ayee lilli. Intala jublaa takka barnoota sii bakka murturra barnoota sii sana akka itti fuftu godhuun bar dirqama lammummaan irra jiru. Kana jechuun ammaas akka nama maallaqa baankii kaayyatee filan. Kaamila kana nyaanna isiin affeera. Jettanii? Ani jimaa xiyyaara taa'ee jiraati.